Harkafuni hordoftoota alamtuu akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isinis bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atuun jedha chaanaalii koo faara kan dhuftanii baga nagaadhaan dhuftanii galatoomaa isiniin jedha duraanis kan turtan baga nagaan naaf turtanii guyyaa irraa viidiyoo tokko qabadheen dhufee jira nyaanni kun egaa mana keenya keessatti haaluma salphaadhaan hojjechuu kan dandeenyudha mee wajjinumaan gara viidiyootti dabarra baaddan Igaa daakuu nu barbaachisa jechuudha. Daakuu yookiin harcee nu barbaachisa. Soogidda yookaan ashboo isa xiqqoo itti naqna jechuudha. Yaa akkuma daakuu kan baay'isuu ta'e baay'isuu naquu dandeenya jechuudha. Ittaan Sudaanii kaameraa jechuudha. Kaameraa xiqqoo isallee xiqqoodhumatti goona. Maaliif akka bukaawwan barbaannu jechuudha. Sirriitti akka bukoofnedha. Sukkaaras maankaa tokko ani kana fayyadamee lamas gochuu dandeessu jechuudha. Aguma baay'ina daakuu keessaniitiin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sanbooda hin bukaa jechuudha. Bukoon immoo yeroo bukeessuun immoo baay'isi akka hin jabaannetti jechuudha. Laaffisneetuma bukeessina. Zayitii itti naqanna jechuudha iddoo kanatti. Utuu kan qotee jiru kan hammuu faamtuu qaranga garinyi gosa dhabet tabjootee dhabduu dharanga tigarate nuufi mai gaenyu nuufi mat ti wallalle dubbii barat ti wallalle dubbii barai ani jaare hindi kut tala dhufatu diganga ti jaru nukulfate digun nutti salphatenye di kanaaf keessi koo dhigai Sakiyatan ikan na waraana nundi kun halinatti jabaatus tolii gadi siin fiigun du'eetan bada malee tijaarsa hayyuun diiguu tijaarsa hayyuun diiguu tijaarsa hayyuun diiguu warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu halkiidhaan mul'ate gaabonni siin deebisuu mallattoo maal jenna kan kee kana yeroo garaan keenya waa baay'een gaddee jiru kanatti egaa iddoo kanatti mooyyuu isaan jalqaba jiini fi olivaaliitti godhee samarisan nan diriirsa jechuudha. Maaliifii amma hin gaa jechuudha laafis jira egaa akkana gochuudhaan nan diriirsa jechuudha. Egaa baay'ee nama dhibu jechuudha salphaadhumatti nyaata hojjetamuudha. Kanaafuu egaa akkanatti sirraa'ee booda wanta irratti bilcheessuunis ni qopheeffannaa maxabashaa irratti jechuudha. Homaan barbaachisu jechuudha. Kana booda haala kanaan ni bilcheessina jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Hojjaan isaas baay'ee nyaata mi'aawudha. Hundi keessanuu mana keessan keessatti akka hojjettan abdiin qaba. Kanaafuu egaa baratan kana fakkaata akka jaalatan abdiin qaba. Egaa baay'ee mi'aalliidha. Hojjaan isaallee baay'ee salphaadha. Yeroodhuma gabaabaa keessatti dhumas akkasuma immoo wanta baay'ee nama fixu jechuudha. Kanaaf akkasinitti tole abdiin qaba. Egaa viidiyoo immoo laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu akka hin dagannee na jajjabeessaa isiniin jedha. Buleewwan koo nagaa waaqayyo sifaanaa ta'uu